Qonnaan bultoonni naannoo magaalaa Finfinnee sababoota garaa garaatiin baroottan darban keessatti lafti qonnaa isaanii karaa seeraan alaatiin jalaa saamamuun akka jireenya gadadoo dabarsanii fi dirqisiifamaa turuun isaanii ni beekama. Naannoo kutaa magaalaa Lammii Kuraattii waggaa 30 kan jiraatan obbo Abarraa Sanyiin waggoota kana keessatti saamicha lafa isaanii irratti gaggeeffameen rakkoo dabarsaa turan yaadachiisu. Waggaa 30 bakka kanarra noore waggaa 30 irraa Ugaan asnooru sandura natsaa alamiidhaan oduun nooraa jiraadhu 2007 jammaree gufuu guddaa hamaatu narra gahe acuuccaa coqqonaa guddaa hamaatu narra gahe amma kana gahutti oduun taaggalaanii jiru oduunaan taaggalaa jiru qayee kiyya narraa fudhatee lafa kiyya narraa fudhatee Izootaa kiyya nanaxxaqee ijoollee tiyya allaatti dhaalaachuudha caakkatti akka jaldeechaa wayin akka sardiida akka geedala wayitti caakkatti nu balleechuudha hidhateetuma kan naa ka'e. Jijjiirama akka biyyaatti dhufe hordofee bulchiinsi magaalaa Finfinnee qonnaan bultoota waggoota darban keessatti miidhaan irra geef bu'uura beenyaa kaffalaa jiruun obbo Abarraa Sanyiitiifis mana jireenyaa haaraa ijaarsisuun bakka kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen argamanitti kennameefii jira. Kennaa mana jireenyaa kanaanis obbo Abarraa Sanyii fi haati manaa isaanii Aadde Abarraa Shaayiluun gammachuu isaanitti dhagaamee ibsaniiru. Cinaacha kiyya bakka na cabina ilaalanii cinaacha kiyya kan naa dhidhiiban mana kana ijaaranii kan naa kennan ani dasitaa guddaatu narra gahe beekee ni madhu danda'ee ni madhu dasitaa guddaatu narra gahe mangistii keenyallee Waaqa galannaa gahu Rabbi galannaa gahu oduu inni dhufuu baate banne biyya kanaa bade'ani dura anatu badaayyuu akkasi beetasaba kiyya cimmirii anatu badaayyuu akkasi ani haqimii maalan qaba beetasabni kiyya indhumaa meedaa ba'anii bakka kana silaa injiraadhu isatu nu dhoqqabe. Namni tokko waan nu dhagahu hin jiru duraan amma mangistiin keenya beeqa oolee nu haa galuun mangistiin keenya juntaa harkaa nu baasee. Obboleewwan kiyyarree obboleewwan dhiira 5 awwaalee abbaan kiyya dhiira 5 wanni dubbatu dhabeetta amma sammuu isaa turre zeeroodha kiyyarree sammuu zeeroodha kiyya baay'ee godaatii tokko nurra gahee jiran godaatii baay'ee dhabe bakka Adaanach Abeebee ooltee nu haa galtu algaara nu haa bultu amarree biyya oolchanii haa bulchan gubboo nyaata nurraa badan. Mana jireenyaa kana maatii qonnaan bulaa kanaaf dabarsanii kan kennan kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen gareen shororkeessaa TPLF waggoota darban keessatti qabeenya qonnaan bultoota saamaa turuu yaadachiisuun seenaan darbe kun kan hin deebine ta'uu mirkaneessaniiru. ሲደረግ የነበረው ኢፍትሐዊነት መስተካከል አለበት በዚህ ህዝብ ንብረትና አጠቃላይ መብት ላይ ሲቀለድ እንዴት እንደኖረ hojiin seeraan alaa raawwatamaa ture sirrachuu qaba. Qabeenya uummataa kana irratti hagam akka itti qoosaa turan beekamaadha. Gareen akkas gochaa ture ammoo biyya keenya waraana keessa akka seentus godheera. Rakkoon kun isin qofa irratti kan ga'e miti. Uummata baay'ee irratti kan qaqqabeedha. Kana booda garuu seenaan akkanaa deebi'ee hin dhufu. Hojii ammaa kana ni jalqabne malee hin xumurre. Hojiin hojjennu hedduutu jira. Rakkoo jiraattota magaalaa keenyaa adda baasuun furuuf kan hojjennu ta'a. Aadde Adaanach Abeebeen hojiin tola ooltummaa gama maraan akka bulchiinsa magaalichaatti jalqabamee cimee akka itti fufu hubachiisaniiru.